ሲጀመር ላሮዝ ኢምቡልት ንፋን ነው ሳይድ ስራተ ቀበድ ወላ ايوه አዳፋቹ ፌት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هورتا في كبجمتوتا كينا هندي كيسانو أكمل نجا قبلني جرجت سنينجتا أكسما وري أمانتي برالي أشمار كبوني سنينجتا هذا روزان ديبيتني نفتتني جرتي مالك دفتجيتشون كيسان اللي هنا ولا موجودة هورتا كبجمتوتا كينا هذا ورا سيدو جرا واني فجأة نمهامة زجاجنا ما أولين بلو جداني أكسما كدران سنينجت تندركا شافتا تري هوي أريسي هري هوي أري mana gara jadi gammadan ture akkasuma hawwi saidon wali deebi ani jirani bakkaane leenuman ise bakka jechuun inni le hawwi video dhufe jechuudha isa bira jira silaan dhiisuu qofaa isin dhiisuu ture qara qooddachiin tunna bal'atti bakka gammana kana keessa faa bobbuuni manniin kana keessa deemee lallaaluu eegalee ufuma jajeetiin manniin keessa deemee lallaaluu eegalee jechuudha bakka maaltu na barbaachisa mana kana keessa maal bitachuu qaba maaltu irraa hanqate faa jedhee of jajuu ture. Wanni namni facaafate numa haamataa kajaan sun dhugaadha. Hordofaa fi kabajamtoota keenya amma Saidoo fi Hawwiin keessa jiran. Akka ta'e sagalee qaqqabadhee haasa'u jira. Hawwiin fi Saidoon mana keessa jiran jechuudha. Maal jechuuf isinitti dhufe beektanii? Dheengadda wallaahi waan gaafiin irratti ta'e dheengadda wayitii viidiyoo sumayyaa wajjin waraabnu sanii Hawwiin akkamitti mana kana keessa akkamitti waliin galtanii jennaan Saidoon anaaf Saidoon wal xuynee hin beeynu an durbummaatti yaqqaaxiin qabaa durbummaan qabaa tiraasii wal jidduu hannee rafnaa jette Hawwiin jechuudha. Namni akkamiin mana kana tokko keessa galee keessattuu dhiiraaf dhalaa mana tokko keessa galtee wal dhiifti jettanii yaaddanii hantuutaaf adurreen akkamiin mana tokko keessa kilaasii tokko keessa galanii wal dhiisan. Ammas deebi'an ammoo anillee waan taazabee guyyaa tokko seenee ture. Firaasha lamatu kilaasii irraa keessa jira. Kanaaf wanti kun dhugaadha mujarrattiin dhugaan wal fuute moo waliin fuune nayyuu dhibde kanaaf akkam godhu barbaada beektanii yoo dhugumaan amma kaameraa dho'isa jechuu jira niyyatanii kaameraan akkanumaan dhaabbataa jechuudha wanidha niyyatan jechuudha. Saidoo fi illee waan akkasitti niyyatanii Roozaan illee waan akkana dalajja'inatti niyyatan waan ta'eef wallee garaan keenya rifataara ammayyuu Rifataara garaan kiyya nama jaarsa nama jaallate rakkate qara kama jaarsa namni jaarsa nama jaallate wallaahi kama rakkate garuu waan akka jaarsa namaa mi'aawu hin jiru. Amma yaadaan garam na jirti beektanii sammuu mana keessa na jirti Hawwii Saidoo bira na jirti niyyaan gara jara bira na jira jechuudha. Maaliif jara bira na jira beektanii jara ofirratti eegu jira kaa jarri maal dalagaa jirti mana keessa. Jadi mana keessa maal daliiti jedhee eegu jira jechuudha. Kanaaf hordofaa fi kabajamtoota keenya akkuma argitanitti jechuudha. Maal gaafachuu deema beekanii kaameraa kana dhoosee jira misira hunda baasisuuf deema Hawwiidhaa fi Saidoo jechuudha. Misira baasisuuf deema. Misira akkamii baasisa yoo dhugumaan jarri jaarsaaf jaarti taate wayii rakkoo qabaaree kaameraa hin arganii na dura taa'anii walaa dhungatan. Yoo jarri na duratti wal dhungatan dhuguma jaarsaaf jaarti. Yoo jarri waliin dhungateen rakkoo wayiitu jira keessatti hubachuu qabnaa isiniin jedha. Ammayyuu dhungataa jiraachuun oolu waraana rifataa jira. Yaa Rabbi yaa wallaahi dhuguma bara akka wayii garaan na gorata. Saidoo kana yoo inni achi deemee as deebullee baqqaanii jiraan osoo kiyyaa inni dhalaa akkas dagateellee akkana ija harkaaniin godhu baqqanii rifadhaa beeku. Jaalalli isaa bakka awwala jechuun numa jaalala durillee akkuma obboleessaa jaaladdaami. Jaalalli isaa amma bira kuttee akka tokko hin goggoote iyyuu. Akka hin goggoote jaalalli Saidoo. Kanaaf hordofaa kabajamtoota keenya waan kana addaan baafachuu qabna. Jarattii tana kaameraa dho'isee akkuma nama wanta kan bilisinitti kootta Saidoo akkasii walluun gaddaa maaliidha dhuguma jaarsaaf jaartiidha. Walluun gaddaa jedhaan. Tiraasii wal jidduu kennee rafnaa jettee Hawwiin hin gadda. Tiraasii akka wal jidduu kaayamee dhugaa jirtu sana haa dubbatanii tiraasiin suni maal jara jidduu gooti. Yoo kaameraa kana duratti xeffetti godhanii wal dhungatan jarattiin yoo waliin dhungan ammoo waan biraati. Akkasii hordofaa kabajamtoota keenyaa hanga xumuraatti na faana tura hin waamaani jechuudha. Ammayyuu garaan na rifataa hordofaa kabajamtoota dhungataa jiraachuun oolu. Hin danda'a tasoo dhungachuu danda'a. Maaluma asina fide yoon waa sosocho'u jira. Sosocho'utti jiranii hordofaa kabajamtoota keenya maaluma garaan na gubee asina fide asilaan. Hordofaa keenyaa hanga xumuraan na faana tura haasaa jiran akka tasaa jiran.
nafana turaa ke xumura nafana turaa garaan na dhoowwaniin isaa hin oolamu hundaafuu warra gubbarraa dhufte aamuun jedhanii fudhatanii ni yaama jarri haa dhufan jechuudha. Akkasanii immoo nafana turaa isin jira baay'ee takkanis jaaladha baay'ee takkanis isin kabajaa isin jira haa dhufanii jarri. Hawi Bismillah dhageettu yaa rabbi yaa walum dhukkuma isin jira walum gotaa jiraachuu nooltu jedhattiin garaan na rifachuu jira. Garaan na rifachuu jira garaan akka tokko na godha beekan waan mee maal gochuu as dhufe bakka eeganii deebisan qara mana manni na hallanyaa isa idoo na hallanyaa jedheetiin asitti galii qabatee dhufe kasan dammoo deebi'aa mallee. Hawi yaa Allah bakka nagaatti kaawwata kabajamtoota kenna. Idaratti walitti Hawi siaga mana wana nagas gitu tak wacun jiru. Woi. Man tu bener. Mal gacor tak dapat. Mal dalagar tak saya tu je. Sigale awa saya tu maji. Siapa orang daftar wacun di dewan. Ati rakko qabda luar rabbi. Ada waan ajaa'ibaa takka jechuun akkan maanni jira miree waama sammuu keessa na dhufte amma viidiyoo tokko laala akkasuma yaa san laalaa ture. Jechuun qaba gaaf sanillee sitti siin jenne natti hin dhagahamne garuu ka amma ni jira wayitii waan tokko qabdee laalte akka tokko wayii tattaatame kanaafuu mee sayidoollee waami waan wayii isin gaafachuu deema. Waan akkamii? Jechuun waan nagaati. Waan sumayyaa miti miti? Jechuun waan sumayyaa miti waan takkaayyumti waan nagaa isaa isiif sayidoo gaafachuuf yaamuunis sayidoo. Walla. Walla waan badaa miti hooma dhugaa akka baatu jedheeti. Yams. Yamka siyala dagaya. Saido. Yani fikir. Habibi kiya. Saido. Kau nak kain lagi orang yang mesti info. Shay. Ini fikir jati untuk kisah masih lengkap tu ya Rabbi kiya. Ana malu mana kalau fi dena gubuf. Anin tu ni gubah tu mah berbadu fasuk akhir asyik racun tu kiya ini lamu. Mali fikir gubah curah. Karena pada takau jam kita kena fangkanu maina kami makan sanja. Ya fakaru fa ini fikir jati usah nanti kusuma sindeng kafat. No. Duhan. Rosa si Amela. Rosi tu Saido yami yang singgah aja teh kan dia memang. Mana tempat kesila Saido wami ti kaki wani singgah dah anjut mah. Kasih. Gafi isi gafet dah. Jatuh mana kau yang ambil. Gafin gimana deh tu mikah kono sudah cuci fridge jam dia mah. Lah saya itu jechuun dhuguma waa wayii si gaafachuudha maafii waan biraa miti. Jechuun ni jira miti waa wayii waan gaafii wayii natti ta'e jechuudha. Siifi isin sayidoo dhiifamallee nirraa ta'e gaafii kana isin gaafachuu kiyyaaf jechuudha. Waan biraa yookiin atillee hin affaaminaa min keessa galtallee naan hin jeeni. Gadda jechuudha. Wayitii sumayyaan dhuftu. Wayitii hawwiitti fidha yeroo lama sadii dhooytu isaanii anaaf sayidoo waliin hin rafne tiraasii wajjidduu kennee rafnaa. Jette wanti suni durummaa kiyyaallee qaxii qaba jette Sa'iid wanti sun akkami? Ani illee argee jira viidiyoo kolfanna jeeste hawwii nama akkasitti illee. Amma as dhaabatanii nama gaafatanii keessa ol isin. Jechuun asuma jechuun qilleensa keessa wayyaa jedheetuma manni illee wayitii cufame baay'een walitti hin dhagahamu jedheeti. Maaliif eenyu dhageessuu hidhate? Jechuun anuma isinummaa nutummaanuu akka isaa manatti wal xuxuqufaa dandeessan jedheeti. Maanu gaafatanii amma eenyu gaafatu sumayyaa deebisi gaafatu. Jechuun sumayyaan gaafatanii naan jenni Sa'iidoo ofuma kiyya gaafii natti ta'ee ilaa ammaa kana jechuudha. Ati akkamitti tuquu dhabdee hawwii? Durbummaa akkamii qabdee hawwiin ilaa ammaa? Maana gaafatu. Isi hawwii maas hin jettis ma gaafatu gaafatu. Hawwiin isin gaafanne walumarra isin gaafadhaa hin jeen wanni kun dhugumaan Sa'iidoo? Maatu dhugaa. Yaa amma gaafii akkana waan gaafatamaa rosa. Wanni akkana kana isin gaafachuuf illee osoo hin taane bakka ani jiraame wanni kana addaan baafachuuf Sa'iidoo? Addumaan baafachuuf. Tuqxeen tuunde kan jiru barbaade. Durbummaan kun dhugumaa jirti moo dhuguma si kennu jijjiiree si dabarsu siif. Hin dabarti osoo dabarte yoo namaa eega sirraa fudhadhee Sa'iidoo kanna. Kultu si argidu. Sila osoo. Jechuun maal gaafattee gaafii akkasii jechuun gaafii. Dhuguma yoo wanni akkan. Ati dura anu si qofa iyyuu gaafatu. Anu gaafii. Isi iyyuu gaafatu. Ati maaliif akkasitti atu maanu? Kan inni akkasii jedhee bara sumayyaan akka sitti harree fi akka si bira deebituu fi akka ilmaan keessatti agarsiistuu fi jedhee wanta akka wani tuqnanaaf Sa'iidoo fi tuqneetu hin beeku hin jedhee. Taraasii wal gidduu keenya rafna malee takka walitti buunee hin beeku. Durbummaan ni jirti amma? Yaadee
bareedaa kun akkasuma yoo hojii kana irratti barbaadin akkas godhe malee yoo adii sin beekam ta'e maala. Ana yaadde. Kasii yaadde. Ana yaadde nanti ni maali jettee. Amma durbummaan tuqamtu waan jirti. Saidoo haa. Mee kana isin maal yaadde bistu waan si deebisuullee waan si wajjin waan kana haasa'ullee qabu. jechuun joon amma Saidoo dhugumaan amma na dhibdee beektaa kan dhugumaa gaafii natti ta'e isheeyyee oo amma isin dhuguma jaarsaaf jaartii taatan dhuguma yoo walii hin tuqin amma ana biratti wal dhungaddaami. Maa kolfitare? Maal? Wal dhungadda fuulduratti wal dhungadda. Hadi daka an amma jaarsa kiyya addabaabayii irratti ni dhungadda. Hai jaarsa kiyyaami haqa kiyyaami. Rabbiin ooluu akkasumas ka dhiiraati. Kadharaa isiniin jaajira ammaan jaarsa kiyya jechuun bakka addabaabayii irratti waan kiyyaami nama hin aarsiisuuf jedhee ni dhungadda. Nama hin aarsiisuuf taate dhungadda. Rakkoon qabu boqoo dhungatuun adii. Boqoo miti afaanuma keessa wal dhungadha isin dhuguma jaarsaaf jaartiidhaami. Isiifsiifisi. Maaliif? Kun shari'aan nu yoo nama fuulduratti afaan. Shari'aa moo? An ija qabadhaa ishee wal dhungadda. Mana keessa seenu. Iyyaa yeroo isaa kiyyaa. Michi nu dhoofti. Michi keessa aduun hin jirtu amma michi maal isin dhoytu. Qilleensuus sirrii miti. Ammas si fuulduratti wal dhungatu hin ta'u afaan keessa. Hin ta'e. Barbaachisu. Wal dhungadhaa maarra koo qaaliin turuuffaddaa. Ani hundi walitti ani kunoo ija akkatti qabadda. Ati daa'ima isa kana gadi dhufadhee. Ati hundi dhufata wal dhungaluuf maaliif? Jechuun jaarsamaa jaartii durbummaan tun ni jirti moo hin jirtu yoo amma wal dhungatan durbummaan hin jirtu yookiin hin jirti. Dunuunfannaa kun dura gitu baati. Akka wal dhunganne kamitti beekuu dandeessa laayit dunuunfannaa akkasuma. Jechuun ni jiraami ni yaan kiyya garaan kiyya natti hima jedhetti. Afaan keessa wal dhungatuun nama fuulduratti waan taane kun ada kenal miti karaa gubbatti faranjii miti. Wanni achiin gadhii baartaa harkarraa fuudhee waabee wanni. Isii miti osoo haadha manaatti yaadate waggaa 20-30 wajjin jiran ilmaan du'e qaban karaa gubbatti wal dhungatu. Osoo haadha manaatti yaadate. Nama fuulduratti haadha manaatti ilmaan tii qabdu sanuyyuu tan haariyaa kanaa miti. Okay. Sigalee kan karaa gubbatti afaan keessa wal dhungatu waan taane. Dhorkaadha. Kun karaa gibbii keessa jirtaa bar. Isiin adda baafachuu wal fuuna kan fuuna adda baafachuu barbaada. Har'a nu wajjin buliidhaan. Wallahi. Ya ada bareeda. Nu wajjin buli. Ani eessa bula? Isin mamadda jechuusti. Isin na jalatti maxxantee jirti? Atachi jechuusti. Inshallah wal jala kun namni namoonni akkasisanii. Rosa. Yoo hawwi isaa yamtee bultee baate. Bakka ati qixxe kenna buli. Eessa? Ati nu qixxe buli. Akkam nu gidduu moo? Nu jidduu. Ayaan tokko fudhata. Si jammar ilaaloo isa hin bultu nu faana. Nam saayidoo sirata qabadhu wallaa. Yoo adda baafachuu feete. Maaf dhaggeeffatti sinaan saayidoo. Yaadan taane kun. Yoo barbaadde giiftii koo. Na kee gaaliiti. FM kee banadhuuti. Dhaggeeffachaa bulii. Dhaggeeffachaa bulii. Raadiyoo. Raadiyoo. Raadiyoo Itoophiyaa dhaggeeffachaa bultu. Dhaggeeffachaa buliin. Okay? Anama bakka hin galaa. An jechuun waan hima keessan kana baruuf bakka si wajjin rafaadhaan. Jechuun Rosa. Ishi wal dhungaddaa bakka akka isin amanu wayyee. Amma akka ifa kana keessatti wal dhunganna. Anaaf saayidoo fi alka wal dhunganna. Maamma wal dhunganna. Bakka ishi bakka faaruun guddatiin bakka achuma dhiisu. Faarsibii. Amma bakka isin diddanii wal dhungachuu. Amma wal dhungatu. Hadha yoo isin afaan keessa wal hin dhungatin yoo isin diddan an isin wajjin bula malee hin amanu waan kana saayidoo. Yoo bultee lama akkasii godhu beektaa? Akka wajji bultu bultii hayyame. Bakka inni na hayyame yoo dhaggeeffatu feete. Sigalee garuu wal dhungachuun nama fuuldurti wal dhungatu. Teeshiin kan hubxaan abaan absii yeroo wal dhungan dhageessee yeroo aaraan ta'uu saayidoo. Teeshiin hin ta'u deemu. Amma kanaaf nu amtani. Kanumaaf isin yaame bakka. Rosa. Si dhugaan natti himate Kana gamtuu barbaadde walla. Gaska. Habeet. Qooyka dhugaan himee durbummaan hin jirti moo banna. Hin jirti Rosa. Amma wayitti aan asidhaa fadhusan wal dhungattan isaa. Sitti agarsiisu. Si caqase amma wayitti aan asidhaa fadhusan maana yaalaa waachuu diddee wal dhungattanii. Nama bar jaaladhee kolfaan jiru hinaaffanne kolfisiisaa jira wallaahi beeki. Rosa. Sa'idoon kun sa'aatii 20 funda dhungatana. Sa'aatii 20 funda dhungatu malee nyaata hin nyaatu. Bishaan hin dhugu. Sammuu isaa seeraan hin dalagu dhungachuu baannaan. Hidhi isaa ifa argiteetta miti? Bakka shiddi bakka deemdee. Eshi bakka deemee. Bakka deemnarraa qaaqan baay'isin deemnarraa achi.